Hello guys, akkam jirtu partii lammaffaa akkaataa itti viizaa biyya Turkii argattan isinii qabadhee dhufee jira. Torbee darbee viizaa student viizaadhaan akkamittiin deemuu akka dandeessan guutummaa isaa isiniif hojjedheen ture. Namoonni hin agarre yoo jiraattan viidiyoo sana dhaqaatii irra deebi'aati ilaalaa. Kun paartii lammaffaati. Paartii lammaffaa guyyaa har'aa keessatti immoo akkamittiin tourist viizaadhaan gara biyya kanaa dhufuu akka dandeessan isinitti himaa. Paartii sadaffaan illee kan itti fufu yoo ta'u, isa irratti immoo viizaa hojiitiin akkamitti dhufuu akka dandeessan isiniif ibsaa jechuudha. Har'a immoo tourist viizaadhaan akkamitti akka dhuftan dookumentii isin barbaachisanii fi wantoota gochuu qabdan guutummaa isaa kan isinitti himu ta'a. Na faana tura. Tole jalqaba irratti viizit viizaadhaan addana dhufuudhaaf viizit viizaan daawwannaatiin kan dhuftan yeroo ta'u, jalqabaaf gaafa isinii kennamu guyyaa 90 qofa isinii kennama. Guyyaa 90 yookaan ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 isinii kennama. Ji'a 3 sanaan gara biyya kanaa dhufuu ni dandeessu. Addana erga geessanii booda ji'a 3 booda viizaa keessan dabalataan ji'a 9 fudhachuu dandeessu. Walumaa galatti tourist viizaadhaan viizitiidhaan addoo kana waggaa tokkoof jiraachuu dandeessu. Akka touristiitti jechuudha. So viizaa kana argachuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa kan jedhu irratti jalqaba gaafa gara imbaasii dhattanii viizaa kanaaf appilaayi gootan dookumentoota isaan isin gaafatantu jira. Dookumentiiwwan achitti isaan isin gaafatan kunneen viizaa kana akkasiin argattaniif shoora olaanaa taphatu. Dookumentiiwwan sana bifa gaarii ta'een kan hin dhiyeessine yoo ta'e viizaan keessan imbaasiin kan kuffisu ta'a yookaan kan isinii laanne ta'a jechuudha. Kanaaf wanta imbaasiin isin gaafatu dookumentiiwwan sana guutummaa isaa dhiyeessuu danda'utu isin irraa jiraata. Inni tokkoffaan qabeenya dhaabbataa Itoophiyaa keessaa qabdanidha. Qabeenya dhaabbataa gaafa jennu kaartaa pilaanii manaa ta'uu danda'a, heeyyama daldalaa ta'uu danda'a, nibiree makiinaa ta'uu danda'a. Wantoota kana keessaa tokko qabaachuu isin gaafatu. Garuu carraa kan biraa kan ittiin sana cufattan ni jiraata. Garuu kun isin gaafata jechuudha. So qabeenya kana yoo qabaattan carraan viizaa argachuu keessanii baay'ee ol ka'a. Sana yoo hin qabdan ta'ee hin argattan jechaa hin jiru. Garuu carraa argachuu keessanii sun baay'ee ol kaasan. Inni lammaffaan dookumentii isaan isin gaafatan maalidha? Bank statementii. Statementiin baankii baay'ee murteessaadha addaatti. Maaliif kana isin gaafata imbaasiin? Akkasiin daawwannaadhaaf biyya kana dhuftanii Itoophiyaatti deebitan wacii keessan yookaan baasii keessan guutummaa isaa akkasiin of dandeessan baruu barbaada. Kanaaf baasii guutummaa sana akkasiin of dandeessan arguudhaaf baankii statementii akkasiin dhiyeeffataniif isin gaafachuu danda'a. Kanaaf immoo yoo ol ka'ee haga miiliyoona tokkootti baankii statementii irraa isin gaafachuu danda'a. Garuu baankii statementii jechuun warra hin beekneef namni kamuu namni qarshii miiliyoona tokko qabu hiriyaa keessan ta'uu danda'a, hiriyaa maatii keessanii danda'u. Akkaawuntii keessan irra isiniif kaa'ee sa'aatii 24 booda statementii keessan erga isin printii godhatanii booda akka qarshii sana deebistanii kan sarratti transfer gochuu fi dandeessu. So sun salphaadha jechuudha. Dookumentii kaalamaan isin gaafata. Dookumentii kaalamaan erga qabaattanii booda inni kan biraan isaan isin gaafatan maali? Inni sadaffaan hotel reservationidha. Kun immoo hotel booking yoo taane reservation. Reservation jechuudhaan Turkii gaafa dhuftan magaalaa keessa turtan keessa bakka turtii yookaan hoteela keessa turtanii qabattaniitu hoteela kam keessa turtu kan jedhu beekuu wanta barbaaduuf. So hoteela sana karaa onlaayinii weebsaayitii hoteelota jiranii hoteela sana reserve godhattanii dookumentii isaan isin ergan sana printii godhattu jechuudha. Sun bakka turtii isin gaafa Turkii dhuftan isin turtan imbaasiin baruuf kan inni isin gaafatudha. Inni kan biraan kanatti kan isaan isin gaafatan plane ticket reservation. Tikeetii xiyyaaraa reserve godhachuu keessan isin gaafatu. So reserve gaafa jennu bookingii miti yookaan tikeetii sana hin kuttan yookaan kaffaltanii miti kan isin reserve godhattan. Hin kaffaltootu hin taane reserveedha, bakkicha qabachuu qofadha. Fakkeenyaaf Ethiopian Airlines application isaan irra galtanii reserve godhachuu dandeessu. Akkasuma airlines biyya kamiirrayyuu kan barbaadan galtanii reserve godhachuu dandeessu. So reserve erga godhatanii booda reservation documentii keessan email keessan irratti waan isinii ergamuuf email keessan irratti kan isinii ergame sana printii godhatanii hotel reservation keessanii wajjin walitti qabsiisuudhaan fudhattanii imbaasii dhaqxu jechuudha. Dookumentiiwwan kana guutummaatti qabaannaan dookumentiin kanarraan kan hafe dookumentiiwwan xixiqqoo wantoota isin gaafatan dabalataan jiraachuu malu. Warroonni kun warra ijoodha jechuudha. Kanaaf dookumentiiwwan kana qabaatanii yoo dhaqxan viizaa kana fudhattanii gara kana dhufuu dandeessu. Erga dana dhuftanii ol viizaa kanaan maal gootu? So ji'a 3 jalqabaa fudhattanii dhuftan kana keessatti
Addana erga geessanii booda kaampaanii kamiiniyyuu hojii barbaaddattanii erga hojii argattanii booda viizaa keessan kan tuuristi viizaa sana fudhattanii dhaxxanii gara viizaa hojiitti jijjiirrachuu ni dandeessu. Ni danda'ama jechuudha. Sana booda erga viizaa hojiitti jijjiirrattanii booda erga hojii argattanii kaampaaniin keessan sun waraqata hojjetaa ta'uu keessanii offer letter isinii kenna isin immoo sana fudhattanii dhaxxaniitu gara work permit yookaan immoo heeyyama hojiitti jijjiirrattu jechuudha. Akka kanatti tourist viizaadhaan dhuftanii addana geessanii hojii hojjechuu dandeessu. Addana gaafa geessan garuu mudannoowwan isin mudachuu danda'an tokkoffaa hojii akka qallaaliitti argachuu dhiisuu dandeessu. Haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti hojii argachuu dhiisuu dandeessu. Sun turtii yeroo dheeraa otoo hojiin argatiin akkasiin turtan isin gochuu danda'a. Inni lammaffaan haalli jireenyaa addoo kana baay'ee expensive yookaan qaala'aa waan ta'eef yoo xiqqaatee ji'a tokko keessatti haga $800 700 fixuu dandeessu turtii ji'a tokko keessatti jechuudha. Kanaaf erga addana geessanii kan ittiin jiraatan qarshii gahaatee ofirraa qabaachuu isin barbaachisaa jechuudha. Kana qabaattanii jennaan tuuristi viizaatiin dhuftanii biyya kanatti hojii hojjechuu ni dandeessu. Kana fakkaataa guyyaa taanu immoo akkaataa itti work visa yookaan viizaa hojii Itoophiyaa fudhattanii akkaataa isinitti dhufuu dandeessan kan isinitti muta'a. YouTube keenya like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa, share nu godhaa. Akkasumallee karaa TikTokidha Mubarak Suleiman jedhu achirraa illee na hordofuu dandeessu. Hordoftoota 113 kan qabu. Akkasuma karaa Facebookidha innis Mubarak Suleiman kan jedhuu fi verified kan ta'e mallattoo kan qabu followers 5,000 qofa kan qabu. Karaa sanallee na hordofuu dandeessu. Isinin jaalladha. Yeroo gaarii.